hundumatuuni diin shayxaanaati jechuudha. Diin shayxaanaati. Diin gaafatu yoo shayxaanni dhugaa rabbiin darbe fuuldura dhaabbatee niin jallisaan jeesan waaqeffataadha jechuudha. Warra achi dhaqee salaatoo guyyaa irraachaa uummataa wajjin irreeffate. Bar warri waaqeffataa tokko jedhin jan sheekh as dhufee maa salaata jan jedhe isaanu ni beekalla. Maaliif as dhufee salaata jedhin kun ammoo falmeeti lakkii aadaadha amantii miti jee mee asumaanuu dubbii fidee aadaa fi amantiin akkami walii sheekh. Irreechi yoo sheekh irreechi. Irreechi waaqeffataa akka. Ka waaqeffataa isaan ammoo aadaa teenya jedhanii. Ka shayxaanaati ibsan. Ka shayxaanaati fi. Diin shayxaanaati fi. Bakka waan kan wujjaa'u gabeelleen wal hirkannoon isaanii. Kana maqaan isaarummaadhaatiin. Irreecha. Bakka tana hawaasaaf adda ba'uu waan barbaanne jecha. Addaan baafnee fi hoggaa jala hordofne nama tokko dhugaa nu hime. Ormi kana kennuun jedhan Oromoo jabeessuu dheedha jedhan. Oromummaa jabeessuu dheedha jedhan. Kalee maan jabeessin. Har'a maan jabeessin. Guyyuma suni. Guyyaa sanii maa eeggateennan aboo nuti onneef diin Oromoo kufee jira diin san kaafnaaf dheedha jedhu. Qaqqeedaan isaanii ramadee jirtu jechuudha. Sanuma mee warri garii aadaadha. Amantiidha jedhanii aadaanii fi amantiin yoo dura dhaabbatte kamtu durfama. Aadaanii fi amantiin uummanni tokko aadaadhaatti waan takka qabaate amantiin dhuftee of haalleessite amantiidha qabanna. Aadaanii fi diin waliin faalleessu mana waliin faalleessu. Aadaa amanuuti aadaan ta'e diin himma. Yookaan diin birootti garagalle aadaatiin jijjiirre jechuudha. Yoo aadaa ormitu qaban taanoo aduu diinummaa laalle akka tol bulchan akka tol jiraasan akka dalagatan qabaatanoo isiniif diin adda jechuudha. Aadaan taan ammoo aadaan isaan ammaadhaatis diini kan Yihudaatii diini kan Nasaraatii diini. Aadummaan isaaniitu. Aaduma jechuun diinumaan ol aadaadha. Diin aaduma inni. Qoomni tokko islaama dajisaa miti. Islaamni aadaan isaa amantuma. Amantuma. Yihudaas amantii. Amantuma jecha aadaan isaanii. Golo golchanii sun aadaadha tuni amantiidha tuni yoo daleennoomaa ta'e mitiin hin ta'u. Hin ta'u. Maaliif inna salaati wama hayaaya wama maati lillahi rabbil alamin waan jeef jecha. Masha Allah. Mee asumaanuu gaa irra nu fidde dubbiidhaatiitu deemaa irra nu dhufe amantiidha waan ta'eef warra bakka sanin nasrii barbaanna bakka waaqeffataadhaa tanan nasrii barbaanna amantiin tuutu kitaabnin tuqu ji'ee warra waan mee maal nu dhaamtan akka abbaa keenyaa tokko. Nasrii maal barbaanna jaan. Inumaatu bilisummachi agarrafaa warra jechuudha. Yaanummaan sa'aatuu bilisummachi hirkanna jennaan. Islaamummaadhaa bilisummaa dhabee bilisummachi barbaanna jennaan. Adoo cinne qinuu islaamummaan keessaa baate jechuudha. La ilaha illallah asubattuu kafre jechuudha. Asubattuu jechuudha. Saba kana arsinaa uummata nu mormu uummata nu jibbu tokko dallansiifna faja bargariin waan namarra wal fakkeessu. Sani waan shayxaanii baaseef. Waan shayxaanii baaseef. Asuma kabbaa kabsuma yeroo toof yeroo dannu qabate maal. Majida yeroo toofne. Yeroo toofne. Nuti Oromoo guddeefnaan kiyyibaan himan jechuudha. Wanni nuti dheenneef amantii Oromooti. Amantii Oromoodhaa islaamummaadhaa fi kiristaanitti rakkise san kaafnaaf dheenneef waan juunu himan jechuudha. Ammas amma duratti himtanii guyyuma maali irreechi kee kana maaliif guyyuma kana himtan fajan maaliif arra dubbattanii amma duran dubbattanii jen kanuma amma dura dubbatte faadha arra usaadhaa jen arra usaadhaan dubbatinaadha maali arra dubbachuun hin ta'u sheekh. Munkara kawaan jibbamu takka hukkuma dhaggeessi dubbatta. Bakka takka dubbatte ol buutee sodaatees yookaan san calli bu'aa san hirmaachi baate jechuudha. Ol buutee sodaachuu baate himuudhaaf kaleen himne arra himteen ta'uu qabnu jechuudha. Ogguu siimi joote soditti himuu qabu. Ogguu himte malee ati. Munkara ogguu harkanoon himanii sheekh ogguu inni dhaabbatu san. Ogguu dhaabbatu himaa jee. Ogguu inni dhaabbatu san. Yoo harkaan dandeessees yoo harkaan dadhabde afaanii yoo dadhabde inkaari munkanaa qalbiin jee buraa fuudha.
warra jira maarra deddeebitanii amma tokko himtanii maal irra deddeebitanii gurra nama duuchitanii namni isin jaja osa warra jiru ofaadhaa jira sallaan kitaabaan qaree jeefa sallaan wada keessa jirtu jechuudha